Akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota OGMC Media bitootessa 25 bara 2023 oduu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu kan isinitti himu ani Gadaa Bultum. Lammiilee hongeen miidhamaniif dhaabbanni IGAD deeggarsa birrii miliyoona 40 ol taasisuun isaa dhaga'ame. Dabalata qabna. Lammiilee hongeen miidhamaniif dhaabbanni IGAD deeggarsa birrii miliyoona 4 ol taasisuun isaa dhaga'ame. Dhaabbanni misooma mootummoota baha Afrikaa yookaan IGAD hawaasa godinaalee Oromiyaa garaagaraatti hongeen miidhamaniif deeggarsa birrii miliyoona 4.2 ol taasiseera jedhame. Deeggarsicha barreessaan olaanaa dhaabbatichaa Dr. Warqinaa Gabayyoon Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisatti kennaniiru jedhame. Itoophiyaa dabalatee gaanfa Afrikaatti hawaasa hongeen miidhame damdamachiisuuf birmannaa lubbuu baraaruu taasifamuu dabalataan rakkinicha waaraan furuuf IGAD qorannoowwan garaagaraa taasisaa jiraachuu Dr. Warqinaan eeraniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisan deeggarsa taasifameef galateeffachuun Oromiyaatti namoonni miliyoona 4.3 deeggarsa kan barbaadan ta'us himaniiru. Weerarri koleeraa haaraan magaalaa Mooyyalee keessatti lubbuu namoota 5 galaafatee jedhame. Muzayyin Kadir bal'aa oduu kanaa qindeessee jira. Weerarri koleeraa haaraan magaalaa Mooyyalee keessatti lubbuu namoota 5 galaafatee jira. Weerarri koleeraa haaraan torban lamaan darban kaasee hanga ammaatti daangaa Itiyoophiyaa fi Keeniyaa magaalaa Mooyyalee keessatti lubbuu namoota 5 galaafatee jira. Godina Booranaa magaalaa Mooyyalee hanga ammaatti namoota 5 weerarichaan du'uu isaanii maddi oduu fi odeeffannoo OGMC mirkaneessee jira. Isaan keessaa 2 magaalaa Mooyyalee giddugala wal'aansa yookaan CTC keessatti kan du'an yoo ta'u, kanneen biroo 3 immoo osoo giddugala kana hin gahin du'uu isaanii gabaafamee jira. Akka jiraattonni jedhanitti guyyatti namoota 15 dhibee kanaan qabamuun lakkoofsi namoota qabaman dabalaa dhufee jira. Amma lakkoofsi namoota koleeraan qabamuun mirkanaa'ee 50 kan gahe yoo ta'u, dhukkubsattoonni kunniin CTC'tti adda baafamanii wal'aansa argachaa jiru jedhan. Akka jiraattonni jedhanitti weerarri koleeraa kun daddarbiinsa daangaa qaxxaamura biyya ollaa Keeniyaa irraa kan mudateedha. Magaalaa Mooyyalee sababa sochii hojjettoota daangaa ce'aniin weerara daddarbaa kana qaxxaamuraa akkanaatiif ni saaxilamti jedhan. Ministeerri muummee Abiy Ahmediin pireezidaantii yeroo ce'umsaa ta'uun kan muudaman obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa muudamuu isaaniin booda yeroo jalqabaatiif ibsa kennaniiru. Caaltuu Fayyisaa bal'aa oduu kanaa qindeessitee jirti. Pireezidaantii yeroo ce'umsaa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa bulchiinsi isaanii rakkoowwan yeroo waraanaa raawwatan furuu irratti akka xiyyeeffatu himan. Eega pireezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo waraana waggaa 2 hubame bulchaniif muummee ministeeraa Abiy Ahmediin muudamanii yeroo jalqabaaf guyyaa jimaataa ibsa kennaniiru. Ibsi miidiyaalee naannichaaf kennan kun waan bulchiinsi isaanii irratti xiyyeeffatu kan itti ibsan ture. Obbo Geetaachoon nageenya waaraa fi jijjiirama siyaasaa haaraa naannicha keessatti akka dhufu akkasumas yakkaawwan waraanaaf itti gaafatamni akka jiraatuuf ni hojjenna jechuun isaanii gabaafameera. Waliigalteen erga mallattaa'een booda tarkaanfiiwwan mootummaa federaalaa nagaa waaraa taasisuu fi wal amantaan akka dhufuuf fudhataa jiru jajjabeessaa ta'uu himaniiru. Bulchiinsi yeroo ce'umsaa haaraa kunis hariiroo mootummaa giddugaleessaa waliin qabu kana cimsachuun wal amantaan akka daraan guddatuuf ni hojjeta jechuun himan. Ministeera muummee Abiy Ahmed pireezidaantii yeroo ce'umsaa Tigraay gochuun obbo Geetaachoo kan muudan guyyaa kamisaa ture. Ministeerri muummee Abiy Ahmed obbo Geetaachoo muuduu isaanii wayita waajjirri isaanii ibsa imaanaa itti kennuus himaniiru. Bulchiinsa bakka bu'umsaa humnoota siyaasaa naannicha keessa sosso'an mirkaneessuu fi hunda galeessa ijaaruun qaama hojii raawwachiistuu naannichaa hoogganuu fi qindeessuuf itti gaafatamaa akka kennameef ibsan. Waraanni waggaa 2 adeeme uummata naannichaa guddoo hubeera. Ibsa isaaniin ammallee badiin raawwatamaa akka jiru akeekan. Tigraay lixaa, Tigraay kibbaa akkasumas elemtii kan kaaba Tigraay keessatti argamu akkuma qabataniin jiraachuu qofaa osoo hin taane dararri uummatarra ga'u itti fufee namoonni nagaa akkuma buqqaanitti jiru jechuun kan himan. Obbo Geetaachoon daangaan naannoo Tigraay akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatti bu'uura heera mootummaatiin furama jechuunis dubbatan. Qondaaltonni Tigraay torbaan kana ibsa baasaniin humnoota Amaaraa daangaarra jiran badiin himataniiru. Humnoonni Amaaraa qaamaan waliigaltee nagaa ta'uu dhaabatanis mootummaa federaalaa deeggaruun lolaa turan. Himannaa dhiyaate irratti homaa hin jirne. Humnoonni nageenya Amaaraa kana hubatanii yakka raawwachuurraa akka of qusataniif nagaa jalqabame akka hin booressine nan gaafadha. Gochi akkasii hariiroo uummattoota lamaan gidduu jiruuf waan gaarii hin fidu jechuun obbo Geetaachoon dubbataniiru. Itti dabaluun humni waraanaa Eertiraa amajjii darbe irraa kaasee bakka garaagaraa akka lixaa fi giddugaleessa Tigraay keessaa ba'aniiru.
garuu ammallee guutummaan guutuutti akka hin bahin jiran kaasan obbo Getaachoon. Waraanni waggaa lamaaf gaggeeffamaa ture sadaasa 2022 Pirootooriyaa fi Naayiroobiitti nagaa buusuuf waliigaltee mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay ordofee dhaabbateera. Haa ta'u malee bulchiinsa yeroo hundeessuun duubatti harkifateera. Bu'uuraalee misoomaa fi wiirtuuwwan tajaajila hawaasaa waraanaan mancaan deebisanii ijaaruu uummata sababa waraanaan qe'ee isaarraa buqqa'ee bakkatti deebisuu fi miidhamtoota waraanaa deebisanii dandamachiisuun hojii ijoo bulchiinsa haaraa akka ta'e ibsan obbo Getaachoon. Mootummaan yeroo ce'umsaa hundeeffame akka hammaataa taasisuu gochuudhaaf hedduu carraaqameera jechuun ibsan. Ammas caasaa ijaaraman keessatti humnaa fi yaada naannichaa keessa jiru ga'umsa hirmaachisuun hojiin hojjetamaa jiraachuu kaasan. Hanqina baay'ee qabaatullee jijjiiramni kun duubatti deebi'uu yookaan gufachuu hin qabu. Uummanni Tigraay yeroo kamiyyuu caalaa akka jabaatuuf cinaa dhaabbachuu qabu. TPLF ammoo gama isaatiin imala haaraa fi jijjiirama kana keessatti hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaa jechuun dubbatan. Turtiin bulchiinsaa yeroo ce'umsaa gabaabaa ta'uu himuun yeroo turtii isaan kanatti bulchiinsichi egeree naannichaaf wantoota murteessoo ta'an ammoo itti gaafatamummaa olaanaatiin akka hojjetu himan. Manni maree bakka bu'ootaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa shororkeessummaan akka haqamuuf sagalee caalmaan bitootessa 2023 murteesseera. Obbo Getaachoon TPLF tarree shororkeessummaatti baasuu ilaalchisuun qaama waliigaltee Pirootooriyaa hojiirra oolchuu keessaa tokko ta'uu himan. Walakkeessaa bitootessaa keessa Itoophiyaa kan daawwatan ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken humnoonni waraanaa Tigraay keessatti hirmaatan hunduu yakka waraanaa raawwachuu US mirkaneeffatteetti jedhanii ture. Kanneen waraana keessaa qooda fudhatan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, loltoota Eertiraa, hidhattoota TPLF fi humnoota naannoo Amaaraa yakka waraanaa raawwachuu ibsan. Himannaa Blinken kanarratti mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraan ibsa baasaniin fudhatama kan hin qabnedha jechuun mormaniiru. Kutaan bulchiinsa Naayijeeriyaa tibba sooma Ramadaan namoota addabaabaa irratti nyaatan hidhan adabuufi jedhame eebbaa waajjira bal'ina oduu kanaa qindeessee jira. Kutaan bulchiinsa Naayijeeriyaa Kaanoo jedhamtu ji'a Ramadaanaa keessa akkaataatti nyaatan dabalatee namoota qajeeltowwan cabsan hidhaan akka adabdu akeekkachiifte. Kana kan to'atu ammoo poolisoota Islaamummaa kutaan bulchiinsaatti hundeessitedha. Humni poolisii amantii Isbaa jedhamuun beekamu kamisa ibsa baaseen ji'a Ramadaanaa qulqulluu keessa duudhaa hawaasaa cabsuun namoonni yakka raawwatan akka adabaman akeekkachiisuun miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiti jiru. Waqtiin soomaa kamisa jalqabame kunis haala nageenyi isaa eegameen akka gaggeeffamu boordichi poolisoota gara masgiidotaatti bobbaasu isaa ajajaan kun dabaluun dubbataniiru. Kutaan bulchiinsa Naayijeeriyaa Kaanoo jedhamtu kun harka caalaa hordoftoonni amantii Islaamaa kan keessa jiran yoo ta'u, seera Islaamummaas hordofti. Seera kana hojiirra kan oolchu yookaan akka kabajamu kan godhu ammoo Isbaa Boord kan jedhamudha. Musliimonni addunyaa irratti biliyoona 2 siqan torban darbe kana gaafa kamisaa sooma Ramadaanaa jalqabaniiru. Waqtii soomaa kanatti amantoonni ganama barii irraa kaasanii hanga halkanitti nyaataa fi dhugaatirraa of fageessuun hordoftoota amantii Islaamaa biratti baatiin Ramadaanaa qulqulluun yerootti waliif dhiisan waliif toluu fi qajeelummaan itti mul'atu akkasumas jireenyi rabbii eebbisu ni jajjabeeffama. Ji'a kana keessa biyyoota lakkoofsa hordoftoota amantii Islaamaa guddaa qaban keessatti sochiiwwan magaalaa keessatti taasifaman ni qabbanaa'u. Biyyoonni tokko tokko ammoo tibba Ramadaanaa keessa tuuristoota simannaa kan dhaaban yoo ta'u, kanneen kaan ammoo seera adda ta'e baasu. Morokoo keessatti waqtii sooma Ramadaanaa keessa hordoftoota amantii Islaamaa ta'uu baatanis addabaabaayii irratti osoo nyaatanii dhuganii argamanii qabamnaan hanga hidhaa ji'a 6 isaan adabsiisa. Kun ammoo heera biyyattii keessatti tumamee kan jiru yoo ta'u, bara darbe namoonni 5 osoo addabaabaayii irratti nyaatanii dhugaa jiranii qabamanii adabamanii turan. Morokoo qofa osoo hin taane biyyoota Arabaa baay'ee keessatti seera wal fakkaatutu hojiirra oola. Saudi Arabiyaan ammoo kanarrayyuu dabartee nama musliima hin taaneyyuu addabaabaayii irratti osoo nyaatuu fi dhuguu arginaan biyyaan baasaa adabsii jedhu baasuun ishee dubbii falmisiisaa ta'e ture. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhufne kanuma waan daawwattaniif galatooma.